Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa kibba lixaa bakka addaa Duyda dheeraa jaamtutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 10 ajjeesee 20 caalaa madeessuu hime. Odeessa kanaafi sochii waboon zoonii giddu galeessaa gaggeessaa jiru ilaalchisee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miseensa koree hojiraawwachiiftuu waboo fi ajajaa kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Rooba yookaanuu maqaa qabsoo abbaa seenaa jedhamuun kan beekamu dubbisee jira. Gabaasaa bal'aa Muhammad Fantaalleerraa dhageessu. Miseensi koree hojiraawwachiiftuu waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaan kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Rooba yookaanuu maqaa qabsoo abbaa seenaa jedhamuun kan beekamu godina Shawaa kibba lixaa bakka addaa Duyda dheeraa jedhamutti lola cimaatu humnoota mootummaa waliin taasifame jedhe. Lola kanaan loltoonni mootummaa 10 ajjeefamanii 20 caalan madaa'uu himee jira. Lola godhame kanarratti waboon meeshaalee waraanaa hedduus akka boojee beeksisee jira. Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa akka jedhetti mootummaan reeffa loltoota isaatu kaafachuu hin dandeenye. Ololli mootummaan wayitii garaagaraatti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhanneen milkoofnee jirra jechuun afarsuu dhugarraa kan fagaatedhas jedheera. Injifannoon waraanni mootummaa himatu jiraattota nagayaa nama horii ofii tikfatu kan midhaan ofii gurgurachuuf gara magaalaa deemu dubartoota fi daa'imman kararratti ajjeesudha. Injifannoon waraanni mootummaa himatu jiraattota nagayaa nama horii ofii tikfatu kan midhaan ofii gurgurachuuf gara magaalaa deemu dubartoota fi daa'imman kararratti ajjeesudha. Sanaachi waraanni mootummaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo irratti gonfatee hin beeku jedhe. Tibba kana lafa magaalaa Ammayyaarraa kiiloomeetira 2 fagaattu Duyda dheeraa jedhamtu irratti lolli adeemsifamaa jira. Lola kanaan waraanni mootummaa maqaa operaashiniitiin bobbaafame injifatamaa jiraachuu hima. Kaayyoon waraana mootummaa lafa sanirraa waraana bilisummaa Oromoo baasuu yoo ta'u, waboon bakka qabate sana osoo gad hin dhiisin injifannoo gonfachaa jiraachuu Bosat ibseera. Iccitiin waboon waraana qabata duula operaashinii farra riphee lolaatiin bobbaafame itti fashalsuu danda'e tumsa uummataa kaayyoo fi akeeka akkasumas tooftaa lolaa wabootii jedhe ajajaan waboo kun. Iccitiin isaa uummata Oromoo harka jira. Iccitiin isaa bina uummata Oromooti 2. Kurannoo waboon keekaa fi kaayyoo isaatiif qabuudha. 3 of waraanatti. 3 kanaan injifannee jechuudha. Caasaan mootummaa kan jalaa burtukaa'ee waan jiruuf odeeffannoo argachuu kan danda'u waboo qofam kun qixa sirriitiin hubatamuu qabas jedheera. Injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif gaheen uummata Oromoo guddaa ta'uu ibseera. Waboon uummata Oromootiif qabsaa'a kan jedhu Bosat Hawaas Roobaa bu'aan qabsaa'an qabsorraa argatu yoo jiraateem seenaa qofa jedhama. Inni bira yoo jiraateem hawaasa qabsaa'uuf san gabrummaa keessaa baasuun gara bilisummaatti ceesisuu akka ta'e ifoomse. Duulli maqaa operaashiniitiin bobbaafame fashaleera kan jedhu ajajaan kun fakkeenyaaf godinaalee Shawaa lixaa fi kibba lixaa aanaalee hedduu keessa sossoonu keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa waraanni mootummaa qawwee takka hiikkachuu hin dandeenye jedhe. Har'as hin dandeenye borus injifachuu hin danda'an jedhama. Ijoolleen Oromoo kan waraana mootummaa keessa jiran hedduun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu ibsuun waraanni mootummaa booji'ames jiraachuu ibseera. Ololli gama mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoo bira yoo dhaqxan isin ajjeesam isin qala jedhamee afarfamu soba ta'uu beeytanii ijoolleen Oromoo waraana sirnichaa keessa jirtan iyyaafattanii akka wabootti dabalamtan ammas iyyaamicha isiniif taasifna jedhama. Warri waraana mootummaa keessa teessanii odeeffannoo dabarsuun waan gaarii hojjetaa jirtan jabaadhaa jechuunis dhaamsa dabarseera. Zoonii giddu galeessaatti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kutaa waraana kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa yaada bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneen. Sochii fi injifannoowwan wayitii ammaa waboon gonfachaa jiruuf uummata Oromoo bal'aas galateeffateera. Ajajaan kun gaafa mootummaan neetworkii bilbilaa balleessellee uummanni Oromoo neetworkii ta'uun waboodhaaf odeeffannoo kennaa ture jedhama. Qeerroon Oromoo kaleessa karaa cufuu fi dhagaachan jijjiirama fideem. Har'a kunoo wabootti makameera kan jedhu ajajaan waboo kun warri haftan immoo tooftaa kaleessaa san irra deebiin fayyadamuun waraana bilisummaa Oromoo wajjin taatanii karaa qabsoo galma barbaadamuuf gabaabsuuf qabsaa'uu qabdu jechuun dhaamsas dabarseera. Injifannoon kaleessaa jabina diinatiif osoo hin taane laafina keenyaaf harka keenyaa baate jechuunis yaadachiiseera. Humni waraana bilisummaa Oromoo kilaashii hidhatee fi qabsoon qeerroo fi qarreen Oromoo Oromiyaa keessatti taasiftu waliin qindaa'uun finiinuu qabaa jedha ajajaan waboo kutaa waraanaa kibba lixa Shaggar Bosat Hawaas Roobaa.
Diyaaspooraan Oromootis jabaadhaa wal jabeessaa waan dandeessaniin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhaa jedheera. Warra diina jala deemus gorsuu feenaa jedheem ajajaan kun. Qabuumtee diina kana waliin deemtu uummata kana yeroon isaa dabarsu ofirraa dhiisi. Oromoo kana yoo ta'e malee namni utuba deebisu kana booda hin jiru. Oromoon humnatee jira dabri amma ta'e wanni kun. Humna kana innullee utuba deebisuu hin danda'u. Barbaade san inuma dhaqqaba guyyaan isaa kanas yoo jechuu baanne. Kanaafuu warri baay'ina namatti amantaniifaa gongora keessa galchitanii lubbuu keessan taphatti baaftan kun lubbuu keessan taphatti ofirraa hin balleessina. Ilmaan keessanillee jalaan miidhinaatti waan hundaanuu qalbii keessan gara qabsoo Oromoo deeffadhaan jedhaan. Qabsoo Oromoo sadarkaa ammarra ga'e kanarraa namni duubatti deebisuu danda'u hin jiru kan jedhu ajajaan kun hanga bilisummaatti qabsoon kan itti fufu ta'uudhaami. Imalli qabsoo hanga Finfinneetti jabaatee akka itti fufus Boosat Hawaas Roobaa himee jira. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo giddugala biyyattiitti taasisaa jiru qondaalota mootummaa fi kaabinoota hedduu gara Finfinneetti akka isaan galan godhee jira kan jedhu Boosat Finfinnees gaaf tokko to'achuun keenya hin oolamu jedha. Qondaalonni mootummaa Finfinnee jiran sochii waboon jeeqamaa jiru Finfinnee to'achuun akeeka qabsoo keenya isa olaanaadhas jedheera. Waboon jabaachuun adda godhugaa inni biyya tana fedhatu hunduu magaalaa Finfinnee jedhamtu tana keessa jira. Gargaarama abineen guutuun baqatee jira. Haruma waaqawwee harka qabuu fi meeshaa hidhatetu magaalota aanaa dabree magaalota aanaa harka keenya hin jirre. Akka takka fi magaalota godina harka keenya hin jirre keessa akka ta'e si dura dhaabbata malee wanni kaabinee ta'e hunduu Finfinnuma taa'ee bilbilaan nama ajaja. Guddaan isaanii guddaani. Boon Baashawaa, Kibba Shawaa, Dhiha Shawaa, Kaaba Shawaa humna jabeeffachuun isaanii warra Finfinnee keessa jiran hin jeeqa. Beekte kun hin jeeqa. Akkuma qabsoo keenyatti waan ta'eef yeroo eeggata malee irraan bahuu waan hafu miti. Irraan baana jennee abdii qabna. Uummanni Oromoo bal'aan bakka jiru goolabbii qabsoo kanaaf kan mallaqaan deeggaruu danda'u mallaqaan kan waraana bilisummaa Oromootti makamuu danda'u itti dabalamuun ilmaan Oromoo kan caasaa mootummaa keessa jiran odeeffannoo fi gama loojistikaatiin qabsoo adeemsifamaa jiru akka tumsan ajajaan kun yaamicha dhiheessee jira. Mootummaan Bilxiginnaa lola lafootiin waboo injifachuu waan dadhabeef duulama qaballeessiitiif maadheewwan isaa bobbaasaa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa lafoo ganda gooroo daannisaa jaamutti dargaggoota lama Abdataa Gabbisaa fi Dachoo Gizoo Hayluu jaaman ergama mootummaa Bilxiginnaa fudhachuun waboo of fakkeessuun yakka dalagaa turan waboon to'annoo jala oolchuu himeeti jira. Dargaggoonni kunneen nuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun jaartii waggaa 50 reebicha hamaa erga irratti gaggeessanii booda gudeeduu erga waraana bilisummaa Oromoo isaan qabee dubbatanii jiru. Galgala kaateen nutti dhuftee achumaan galgala okkolaa deemtee isaa deemtee akka kanuun jettee achumaan qabanne akka. Ayyee. Kanuma. Qabattanii maal gootanii gudeeddan immoo maal gootamme? Hin gudeenne. Gara kamitti ooftu? Achuma qarree daamitti. Ayyee erga ati gudeedde duursa eenyu gudeedeme? Sagan. Ayyee ati lammaffaa gudeedde? Waan ajaa'ibaati. Ilaahi ilmaan Oromoo laala. Kuni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee shira mootummaatiin qophaa'ee kan dhiyaate gandoota kana keessatti namoota umurii isaanii amma nagaan kana nama waggaa 50 dubartii waggaa 50 haadha keenya kan taate dargaggoon kuni shira mootummaarraan kan ka'e gudeedanii akka barbaadan lama ta'anitti darbanii waan barbaadee waan yakka suukaneessa irratti hojjetan. Waraana bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo fi naamusa qabu akka ta'e eeree warri maqaa waboon daldalan warra mootummaan bobbaasee fi warra faayidaa dhuunfaaf socho'anidha jeeti jiru. Gaachana keessan isiniif dhaabate borullee haa ta'u iftaanillee haa ta'u hirbuu qabne hirbuu ofirraa qabne kaleessa jaallan qaqqaalii hedduu Magarsaa bariifaan handurfamu elemoo qilxuufaa qawwee fuudhanii warra manaa ba'an waan kana qabna kaayyoo kana qabna kaayyoo isaanii galmaan geenyaa kanaaf nuti nama yakka uummata Oromoo gubbaa irratti raawwate qaamnee uummata Oromootti dhiyeessina
yoom ummanni warra kanaan burjaaja'uu akka hin qabne waboon hubachiise warra maqaa waboon yakka akkanaa dalaguu ummanni waboo naannoo isaa jirutti saaxiluu akka qabu dhaameeti jira waboon. Ajjechaa suukkanneessaa godina Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsotti raawwatame booda hidhaa fi dararaan gandoota baadiyyaa aanaa warra jaarsotti hammaachuu jiraattonni himani. Godina Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsotti guyyaa muraasaan dura qonnaan bultoota nagaa baay'inni isaanii 15 ol ta'an mana cidhaatii qabanii erga hidhanii booda ajjechaan suukkanneessaan irratti raawwatamuu hordofuun kaleessa ganamas namoonni nagaa 8 mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii jiru jiraattonni. Yakka ajjechaa kana kan raawwatan humnootii nageenyaa mootummaa yoo ta'an haleellaan kun namoota nagaa tuttuqaa siyaasaa hin qabnee fi qonnaan bultoota Oromoo dargaggootaa fi barattoota irratti kan xiyyeeffate ta'uu maddeen keenya ibsanii jiru. Namootni ajjeefaman mana hidhaatii baafamuun gara bosonaa erga geeffamanii booda rasaasa qaamoleen mootummaa itti dhukaasaniin kan ajjeefaman yoo ta'u reeffi namoota ajjeefaman kanneenii akka hin kaafamneef maatiin irraa ittifamaa erga turanii booda kaleessa waaree booda jaarsummaadhaan kaasuu maddeen keenya himanii jiru. Ajjechaa kana booda hidhaa fi dararaan jiraattota aanichaa irratti jabaachuu kan himan namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise bulchiinsa gandootaa fi waajjira poolisiitti namoonni nagaa guuramaa jiraachuu odeeffannee jirra. Ajjechaan raawwatamuun ala manneen qonnaan bulaas aanaa warra jaarsootti humnoota mootummaatiin gubataa jira jedhame. Dhiyeenya kana manneen 40 caalaan kan gubatan yoo ta'u kaleessa ganda Boobee Liiban jedhamutti manneen qonnaan bultoota 4tu humnoota mootummaatiin gubatee jiru jiraattonni. Sababiin isaa immoo ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira, ijoollee keessan galchaa kan jedhu akka ta'e odeeffannee jirra. Itoophiyaatti warshaaleen 446 caalan hojii dhaabuun dhaga'ame. Ministeerri Indaastirii sababiin warshaaleen kun hojii dhaabaniif hanqina humna namaa meeshaa dheedhii maallaqa akkasumas rakkoo misoomaa bu'uuraa fi mootummaan bifa qindaa'een indaastiriiwwan deeggaruu dhabuudhaa jee. Mootummaan kana haa jedhu malee ogeeyyiin diinagdee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise rakkoo nageenya gaaga'amni siyaasaa fi diinagdeen waliigalaas kufaatii damee indaastiriitiif sababoota ijoodhaa jedhu. Gaaga'amni siyaasaa fi rakkoon nageenyaa biyyattii unkuraa jiru oomishtummaa akkaan miidhee akka jiru himani. Kun immoo rakkoowwan biroo waliin ta'uun gaaga'ama diinagdee waliigalaa Itoophiyaatti akka fide ogeeyyiin ni dubbatu. Kufaatii damee indaastirii qaama kufaatii diinagdee waliigalaa akka ta'es eeraniiti jiru. Gaaga'amni siyaasaa fi rakkoon nageenyaa hanga hin furaminitti gaaga'amni diinagdee furmaata hin argatu jedhani. Hongeen waggoota kurnaniif gaanfa Afrikaa rukutee horsiisee bultoota akka malee hubee jedhame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongee gaanfa Afrikaa rukutee wal qabate namoonni miliyoona 20 ta'an beelaaf saaxilamaa jiraachuu ibse. Dhaabbatichi akka jedhutti hongeen waggootaaf walitti aansee naannicha rukutaa ture. Tooftaa jireenyaa horsiisaan bultoota balleessuun namoota hedduu hanqina midhaan nyaataa fi nyaata madaalamaatiif saaxilee jira. Baatiin bitootessaa baatiiwwan roobni naannawa gaanfa Afrikaatti roobu keessaa tokko ta'uu kan eeru. Gabaasni kun ta'us garuu Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa bakkeewwan hedduutti ammallee roobni hin argamne jedhani. Hongeen naannichatti bu'e beeyladoota hedduu fixuu kan eeru. Gabaasni kun Itoophiyaan biyya beeyladoonni hedduun itti dhuman keessaa tokko akka taate hime. Itoophiyaa qofa keessatti beeyladoonni miliyoona 1.5 ol dhumuu isaanii waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Sababa kanaan Itoophiyaa dabalatee horsiisaan bultoonni gaanfa Afrikaa hiyyummaaf saaxilamuu isaaniitu himama. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaan hongeen cinatti sababa waraana waliiniitiin lammiilee miliyoona 9 ol deeggarsa hatattamaa barbaaduu jedhame. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa namoonni miliyoona 6.5 ta'an sababa hongeetiin deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan ibseeti jira. Maddi AFPdha.
Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa irra jireessaan dhalattoota Oromoo ta'an kanneen manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti waggaa tokko oliif dararamaa jiran ammaas haalli isaan keessa jiran hammaataa ta'uu himani. Lammiileen kunneen gara biyyaa galuuf maallaqa gaafatamaa akka jiranii fi haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan hammaataa ta'uu dubbatu. Dabalata qabna. Ji'ootaaf sagaleen isaanii dhokatee kan ture lammiileen kunneen biyyattii singalchina maqaa jedhuun mootummaan Itoophiyaa hojii burjaajii hojjetaa jira jedhani. Dhalattoonni Oromoo mana hidhaa Xariiqal Karjii keessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan kanneen yeroo ammaa mootummaan galchaatiin jira jedhee miidiyaa isaatiin gabaasaa jiru namoota alarraa maallaqaan galaa jiranii fi kanneen dhiyeenya mana hidhaa seenanii maallaqa gaafataman of harkaa qaban qofaa jiru. Hidhamtoonni waggaa tokko dura mana hidhaa seenan haala qabiinsa mana hidhaas ta'ee dhukkubsatanii waldhaansa dhabuun wal qabatee ammaas akkuma duritti jiraachuu fi inumaa'uu haalli amma keessa jiran kan dur caalaa hammaataa ta'uu himu. Imbaasiin Itoophiyaa garasitti argamu gara biyyaa galuuf tokkoon hidhamtoota maallaqa Saawud Arabiyaa riyaala 1,000 akka kaffalan gaafachaa jiraachuu kan himan lammiileen kunneen maallaqa gaafatan kana of harkaa waan hin qabneef carraan isaanii manuma hidhaa keessa turuu ta'uu himani. Nu bira namni tokkollee namni kan hin jiru amma nama maallaqa qabu akka walitti qabdanii diliin maallaqa riyaala 1,000 kafaltanii diliin akka keessaa baatan jedhanii daamsi nama dhaqqabee jira beektaa gola kana keessatti namni tokkollee namni maallaqa qabu hin jiru hundi isaa baatii 11 baatii hanga waggaa tokkoo fi ji'a tokkootti jira malee namni tokko kana gadi ka jiru hin jiru. Mana hidhaa Xariiqal Karjii keessatti hanqinni nyaataa fi dhugaatii akkasumas iddoon ciisichaa hanqachuu fi manni fincaanii qulqullina dhabuun dhukkuboonni garaagaraa lammiilee kanneen miidhaa jiraachuu himani. Lammiileen kunneen waggaa tokko oliif uffata malee qorraa fi ho'aan dararamaa turuu himanii namoonni dhukkubsatanis mana yaalaa geeffamaa akka hin jirre dubbatanii jiru. Ummanni akkuma kana dura sagalee akka ta'uuf lammiileen kunneen gaafatanii jiru. Muraniitiin kubzii laaligaa yeroo ramadaanaa kana rakkoon nuti dabarsaa turre jechuudha. Nyaata dhabneefaa guyyaa akkanatti bishaan qofaan fataarota jira jechuudha. Wanti sirraa takkallee hin jiru wanti sirraa takkallee dhukkubsataan nurraan bahu namni mana yaalaan argatu jettoon nama fitee namni dhibee biraa qabus osoo as keessa jiru. Qaama saalaa hunda nama guutuurra deemtee jirti beektaa. Dhukkuba asaasiyaa jedhamu tokko jira qaamni nama cittaayitiin hin baay'ee tokko nama dhumaa jira jechuudha as keessa. Haalli keessa jiran ulfaataa ta'uu irraa kan ka'e lubbuu isaaniif sodaa guddaa qabaachuu ibsanii jiru. Mootummaan lammiilee kanneen gara biyyaa galchaan jiraa jee. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qindeeffannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti muunsin faanatan turte Annaimaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii.